Ashama uummata Oromoo jirtanii jireenya maaltu jira miti ani videos taananiin lives taananiin waraabuu hin jaaladhu kanoo jechuun of qabu dadhabeetumaanii dubbachuu jira dhiifama maal isinitti fakkaate ani namas waa jechuun namas arrabsuu hin jaaladhu nama gurguddaa abbaan haa ta'u miti nama umriin xiqqoo naa oliituun hin kabaja garuu moo wallahi ani hedduu jechuun hayyoota Oromoo warroota biyya namaa jiran jechuun hedduu tokko aariitti qaba jechuun osoo isin har'a erga gaafa Jawaar hidhameera osoo isin gabbaatanii har'a tarsiimoo tokko uumtanii osoo hayyuu jabaa tokko of keessaa filattanii gabbaastanii kan qeerroo hoggan osoo isin gootanii osoo isin qeerroon karaa kanaan qabsoo karaa kanaan qabsaa karaa kanaan hayyuu keessan baafadha akkanatti deemaaftanii osoo isin qeerroo ajajee hin jettanii silaa Jawaar faanti hanga har'amanidha keessa hin gan Jawaar faanti erga hidhamanii ji'a tokkoo fi torbee lama gahanii jiran jechuun ji'a lamaaf deemaa jiran jechuudha torbee lama caalanii jiranii salphinni kun wallahi ani Jawaar jechuudha hangan hidhamaa miti ji'a lama hidhamaa miti guyyaa takka hin hidhama jee yaadee hin beekwan wallahi guyyaa takka hidhama jee yaadee hin beekwan garuu amma ji'a lamaaf deemaa jira salphinni kun salphinna guddaa osoo Jawaar saba biraa ta'e qaata mana hidhaa miti xiqqoo caafiin takka waan takka sarra geettee jennaaniin qaata jechuun biyyu ani gaafa Jawaar hidhame sanii guyyaa san mana hidhaa bulee bariisaa sanii manni hidhaa waan Itoophiyaa jedhamtu kun diigamti jee yaadaa ture garuu Itoophiyaan achuma jirti isaan mana hidhaa keessa daaramaa jiran bar Jawaar manni hidhaa hidhamuun hanqatee hidhamuun isaa hanqatee har'a dhibameetiin mana hidhaa san keessa jira deemuu hin danda'u haasa'uu hin danda'u fuulli isaa hiitee jeen maal tafi mee jechuun du'uu malee maal tafi bar Jawaar kan hunda nuuf ta'e uummata Oromootii fi biyya faranjii taa'ee ummanni kiyya biyyatti dhumataa ummanni kiyya biyyatti rakkataa biyya gandaa hin taa'u jedhee ummata kiyya wajjin qabsaa'ee ummata kiyya bilisa baasee jedheetiniin biyyatti galee bar haadha Jawaar ilmoo tokkocha qaba ilmoo qabu san biyya gandaatti galee haadha fi biyya gandaatti galee namni kamuu kan hanga Jawaar Oromoof ta'e hin jiru namni kamuu namni hanga Jawaar Oromoo jaalatus hin jiru nama maaltu ilmoo ofii gateetiniin haadha ofii gatee biyyatti galee nuuf jecha har'a salphatee mana hidhaa keessatti boru mana murtiiti boru akkasii oliiga oofanii dadhabanii osii oofanii dadhabanii maaltu beeku osoo summii nyaachisanii beekama guyyaa tokkoon fuul dhiitee hangas gahe jedhanii osoo jechuun waa nyaachisanii maaltu beeka hin beekamu nuti argaa hin jiru yaa Oromoo rabbii jedhaa ka'aatiin qabsaa hayyuu keessan baafadha nama akkasaa hin argannu namni akka isaa abadan hin jiru abada osoo waan feete galte isaa miti namni ruubii isaa gahu hin jiru warrummaan hayyoota Oroo ofiin jedhu kunniin warrummaan qabsaa ofiin jedhu kun namni isa gahu hin jiru yoo dhugaa dubbanneetiin hin jeen rabbi jedha irratti hin laalina manidhaa keessatti gaafa inni lubbuun darbe beeluu jedhanii boo'uun hin fayyadu yoo inni jiru hayyuu keessa yoo inni lubbuun jiru jabeeffadha wallahi jechuun nu biyya gandaa keessa mataan nu jeeqame gara deemnu hin qabnu waan goonu hin qabnu biyya sanuu jiraanne jechuun rasaas afoo dhaabannee iyyuu rasaas nutti dhokaasanii hin duune biyya gandaa keessa mana gandaa keessa maraachuu geenne nu urga gaafa Jawaar hidhamee dhan sammuun kiyya likkina hin jiru bariisaa boo guyyaa boo halkan boo yeroo hunda boo'icha salphina guddaadha kun Oromoo ammas taanaaniin guyyaa tokko qofa iyyanii Jawaar hidhame hamma feesuuni kun Jawaar hidhame maal jedhanii forofaalii kun godhate kun boo'icha kun qofti faayidaa hin qabu qabsaa'uudha qeerroo jechuun bakka miliyoona 50tu jira yan Oromoo miliyoona 50tu jira miliyoona 50 san keessa miliyoona 25 dhumate Jawaarin baasuudha bakka jechuun gaafa Jawaar waateetiin hinjee wanti Oromoo jedhamu biyya san keessatti hin argamtu kinu osoo isaanu jiranii osoo jechuun hayyoonni keenya jiranuyyuu akka wallahi jechuun waan haasoofu waan dubbadhuuf waan dhiisuus hin beekani jechuun mataan na jeeqabe rabbii jaa Oromoo gubanne wallahi garaan ibiddi nutti qabatee jira mana gandaa keessatti biyya gandaa keessa maraachuu malee homaanuuf hin nafne Oromoo dhumadha Jawaarin tokko bilisummaan jeenlee nutti haa haftu bilisummaallee waan
jechuun jawaarin alatti bilisummaan jawaarin ala faayidaa hin qabdu gaafa jawaar lubbuun jiraate bilisummaallee ni dhufti har'in waa ta'e bilisummaa fidannaa qeer labsii boru labsinaa maali hadha boru hin jedhina har'atan ol ka halkan kana fakkeenyaaf yeroo isaan filannoodhaaf dhaabni kawaa filannoo fi nu filadhaaf jedhanii olii gaddeeman san bar jaalalarraa jechuudha yeroo san karaan gad dhaabatan dhabame bar karaan gad dhaabatu dhabee uummanni wal fixe har'a eessa jira namni sun maaliif jechuun lubbuun bar gaafa dhalattu duutii jedhan lubbuun gaafa dhalattu baatiyan jechuun mana teettanis baatanis manum yoo gaafa guyyaan keessan gahe jechuudha bakkuma isin teettan sanittu ni baati lubbuun teessan garuu immoo gadi baha hayyuu keessan baafadha seenaa dalagaa yoo duutanis seenaan isiniif haa galmaa'u ani jechuun mataan na jeeqame wallaahi jechuun maraachuu ashama uummata Oromoo jirtanii jireenya maaltu jiraa miti ani videos taananiin lives taananiin waraabuu hin jaaladhu kanoo jechuun of qabuu dadhabeetumaanii dubbachuu jira dhiifama maal isinitti fakkaate ani namas waa jechuun namas arrabsuu hin jaaladhu nama gurguddaa abbaan haa ta'u miti nama umriin xiqqoo naa oliituun hin kabaja garuu immoo wallaahi ani hedduu jechuun hayyoota Oromoo warroota biyya namaa jiran jechuun hedduu tokko aariitti qaba jechuun osoo isin har'a erga gaafa jawaar hidhameera osoo isin gabbaatanii har'a tarsiimoo tokko uumtanii osoo hayyuu jabaa tokko of keessaa filattanii gabbaastanii kan qeerroo hooggan osoo isin gootanii osoo isin qeerroon karaa kanaan qabsoo karaa kanaan qabsaa karaa kanaan hayyuu keessan baafadha akkanatti deemaa hottanii osoo isin odo isin qeerroo ajajeen hin jettanii silaa jawaar faanti hanga har'amanidha keessa hin gan jawaar faanti erga hidhamanii ji'a tokkoo fi torbee lama gahanii jiran jechuun ji'a lamaaf deemaa jiran jechuudha torbee lama caalanii jiranii salphinni kun wallaahi ani jawaar jechuudha hangan hidhamaa miti ji'a lama hidhamaa miti guyyaa takka hin hidhama jee yaadee hin beekwan wallaahi guyyaa takka hidhama jee yaadee hin beekwan garuu amma ji'a lamaaf deemaa jira salphinni kun salphinna guddaa osoo jawaar isaa biraa ta'e qaata mana hidhaa miti xiqqoo caafiin takka waan takka sarra geettee jennaaniin qaata jechuun biyyu ani gaafa jawaar hidhame sanii guyyaa san mana hidhaa bulee bariisaa sanii manni hidhaa waan Itoophiyaa jedhamtu kun diigamti jee yaadaa ture garuu Itoophiyaan achuma jirti isaan mana hidhaa keessa daaramaa jiran bar jawaar manni hidhaa hidhamuun hanqatee hidhamuun isaa hanqatee har'a dhibameetiin mana hidhaa san keessa jira deemuu hin danda'u haasa'uu hin danda'u fuulli isaa hiitee jenni maal tafi mee jechuun du'uu malee maal tafi bar jawaar kan hunda nuuf ta'e uummata Oromootii fi biyya faranjii taa'ee ummanni kiyya biyyatti dhumataa ummanni kiyya biyyatti rakkataa biyya gandaa hin taa'u jedhee ummati kiyya wajjin qabsaa'ee ummati kiyya bilisa baasee jedheetiniin biyyatti galee bar haadha jawaar ilmoo tokkocha qaba ilmoo qabu san biyya gandaatti galee haadha fi biyya gandaatti galee namni kamuu kan hanga jawaari Oromoof ta'e hin jiru namni kamuu namni hanga jawaari Oromoo jaalatus hin jiru nama maaltu ilmoo ofii gateetiniin haadhoorraa ofii gatee biyyatti galee nuuf jecha har'a salphatee mana hidhaa keessatti boru mana murtiiti boru akkas jedhanii oliiga oofanii dadhabanii osjecha oofanii dadhabanii maaltu beeku osoo summii nyaachisanii beekama guyyaa tokkoon fuul dhiitee hangas gahe jedhanii osoo jechuun waa nyaachisanii maaltu beeka hin beekamu nuti argaa hin jirru yaa Oromoo rabbii jedhaa ka'aatiin qabsaa hayyuu keessan baafadha nama akka isaa hin argannu namni akka isaa abadan hin jiru abadan osoo waan feete galte isaa miti namni ruubii isaa gahu hin jiru warrummaan hayyoota Oroo ofiin jedhu kunniin warrummaan qabsaa ofiin jedhu kun namni isa gahu hin jiru yoo dhugaa dubbanneetiin hin jeen rabbii jedha irratti hin laalina manidhaa keessatti gaafa inni lubbuun darbe beeluu kiyya jedhanii boo'uun hin fayyadu yoo inni jiru hayyuu keessa yoo inni lubbuun jiru jabeeffadha
wallahi jechuun nu biyya gandaa keessa mataan nu jeeqame gara deemnu hin qabnu waan goonu hin qabnu biyya sanuu jiraanne jechuun rasaas afoo dhaabannee iyyuu rasaas nutti dhokaasanii hin duune biyya gandaa keessa mana gandaa keessa maraachuu geenne nu urga gaafa jawaar hidhamee dhan sammuun kiyya likkina hin jiru bariisaa boo guyyaa boo halkan boo yeroo hunda boo'icha salphina guddaadha kun Oromoo ammas taanaaniin guyyaa tokko qofa iyyanii jawaar hidhame hamma feesuuni kun jawaar hidhame maal jeni forofaalii kun godhate kun boo'icha kun qofti faayidaa hin qabu qabsaa'uudha qeerroo jechuun bakka miliyoona 50tu jira yan Oromoo miliyoona 50tu jiran miliyoona 50 san keessa miliyoona 25 dhumate jawaarin baasuudha bakka jechuun gaafa jawaar waateetiin injee wanti Oromoo jedhamu biyya san keessatti hin argamtu kino osoo isaanu jiranii osoo jechuun hayyoonni keenya jiranuyyuu akka wallahi jechuun waan haasoofi waan dubbadhuuf waan dhiisuus hin beekani jechuun mataan na jeeqabe rabbi ija Oromoo gubanne wallahi garaan ibiddi nutti qabatee jira mana gandaa keessatti biyya gandaa keessa maraachuu malee homaanuuf hin nafne Oromoo dhumadha jawaarin tokko je bilisummaan jeelee nutti haa haftu bilisummaallee waan jechuun jawaarin alatti bilisummaan jawaarin ala faayidaa hin qabdu gaafa jawaar lubbuun jiraate bilisummaallee ni dhufti har'inni waa ta'e bilisummaa fidannaa qeer labsii boru labsinaa maali hadha boru hin jedhina har'atan ol ka halkan kan fakkeenyaaf yeroo isaan filannoodhaaf dhaabni kawaa filannoo fi nu filadhaaf jedhanii olii gaddeeman san bar jaalalarraa jechuudha yeroo san karaan gad dhaabbatan dhabame bar karaan gad dhaabbatu dhabee uummanni wal fixe har'a eessa jira namni sun maaliif jechuun lubbuun bar gaafa dhalattu duutii jedhan lubbuun gaafa dhalattu baatiyan jechuun mana teettanis baatanis manum yoo gaafa guyyaan keessan gahe jechuudha bakkuma isin teettan sanittu ni baati lubbuun teessan garuu immoo gadi baha hayyuu keessan baafadha seenaa dalagaa yoo duutanis seenaan isiniif haa galmaa'u ani jechuun mataan na jeeqame wallaahi jechuun maraachuu ashama uummata Oromoo jirtanii jireenya maaltu jiraa miti ani videos taanaaniin lives taanaaniin waraabuu hin jaaladhu kanoo jechuun of qabuu dadhabeetumaanii dubbachuu jira dhiifama maal isinitti fakkaate ani namas waa jechuun namas arrabsuu hin jaaladhu nama gurguddaa abbaan haa ta'u miti nama umriin xiqqoon awaliituun hin kabaja garuu immoo wallaahi ani hedduu jechuun hayyoota Oromoo warroota biyya namaa jiran jechuun hedduu tokko aariitti qaba jechuun osoo isin har'a erga gaafa jawaar hidhameera osoo isin gabbaatanii har'a tarsiimoo tokko uumtanii osoo hayyuu jabaa tokko of keessaa filattanii gabbaastanii kan qeerroo hooggan osoo isin gootanii osoo isin qeerroon karaa kanaan qabsoo karaa kanaan qabsaa karaa kanaan hayyuu keessan baafadha akkanatti deemaa hottanii osoo isin odo isin qeerroo ajajee hin jettanii silaa jawaar faanti hanga har'amanidha keessa hin gan jawaar faanti erga hidhamanii ji'a tokkoo fi torbee lama gahanii jiran jechuun ji'a lamaaf deemaa jiran jechuudha torbee lama caalanii jiranii salphinni kun wallaahi ani jawaar jechuudha hangan hidhamaa miti ji'a lama hidhamaa miti guyyaa takka hin hidhama jee yaadee hin beekan wallaahi guyyaa takka hidhama jee yaadee hin beekan garuu amma ji'a lamaaf deemaa jira salphinni kun salphinna guddaa osoo jawaar isaa biraa ta'e qaata mana hidhaa miti xiqqoo caafiin takka waan takka sarra geettee jennaaniin qaata jechuun biyyu ani gaafa jawaar hidhame sanii guyyaa san mana hidhaa bulee bariisaa sanii manni hidhaa waan Itoophiyaa jedhamtu kun diigamti jee yaadaa ture garuu Itoophiyaan achuma jirti isaan mana hidhaa keessa daaramaa jiran bar jawaar manni hidhaa hidhamuun hanqatee hidhamuun isaa hanqatee har'a dhibameetiin mana hidhaa san keessa jira deemuu hin danda'u haasa'uu hin danda'u fuulli isaa hiitee jenni maal tafi mee jechuun du'uu malee maal tafi bar jawaar kan hunda nuuf ta'e uummata Oromootiif biyya faranjii taa'ee ummanni kiyya biyyatti dhumataa ummanni kiyya biyyatti rakkataa biyya gandaa hin taa'u jedhee ummati kiyya wajjin qabsaa'ee ummati kiyya bilisa baasee jedheetiniin biyyatti galee bar hadha jawaar ilmoo tokkocha qaba ilmoo qabu san
biyya gandaatti gadee haadha ofii biyya gandaatti gadee namni kamuu kan hanga jawaari Oromoof ta'e hin jiru namni kamuu namni hanga jawaari Oromoo jaalatus hin jiru nama maaltu ilmoo ofii gateetiniin haadha warraa ofii gatee biyyatti galee nuuf jecha har'a salphatee manhidhaa keessatti boru mana murtiiti boru akkas jedhanii oliiga oofanii dadhabanii osjecha oofanii dadhabanii maaltu beeku osoo summii nyaachisanii beekama guyyaa tokkoon fuul dhiitee hangas gahe jedhanii osoo jechuun waa nyaachisanii maaltu beeka hin beekamu nuti argaa hin jiru yaa Oromoo rabbii jedhaa ka'aatiin qabsaa hayyuu keessan baafadha nama akka isaa hin argannu namni akka isaa abadan hin jiru abadan osoo waan feete galte isaa miti namni ruubii isaa gahu hin jiru warrummaan hayyoota Oroo ofiin jedhu kunniin warrummaan qabsaa ofiin jedhu kun namni isa gahu hin jiru yoo dhugaa dubbanneetiin hin jeen rabbi jedha irratti hilaalina manidhaa keessatti gaafa inni lubbuun darbe beeluku jedhanii boo'uun hin fayyadu yoo inni jiru hayyuu keessa yoo inni lubbuun jiru jabeeffadha wallahi jechuun nu biyya gandaa keessa mataan nu jeeqame gara deemnu hin qabnu waan goonu hin qabnu biyya sanuu jiraannee jechuun rasaas afoo dhaabannee iyyuu rasaas nutti dhokaasanii hin duune biyya gandaa keessa mana gandaa keessa maraachuu geenne nu urga gaafa jawaar hidhamee tan sammuun kiyya likkina hin jiru bariisaa boo guyyaa boo halkan boo yeroo hunda boo'icha salphina guddaadha kun Oromoo ammas taanaaniin guyyaa tokko qofa iyyanii jawaar hidhame hamma feesuuni kun jawaar hidhame maal jedhanii forofaalii kun godhate kun boo'icha kun qofti faayidaa hin qabu qabsaa'uudha qeerroo jechuun bakka miliyoona 50tu jira yan Oromoo miliyoona 50tu jiran miliyoona 50 san keessa miliyoona 25 dhumate jawaarin baasuudha bakka jechuun gaafa jawaar waateetiin hinjee wanti Oromoo jedhamu biyya san keessatti hin argamtu kino osoo isaanu jiranii osoo jechuun hayyoonni keenya jiranuyyuu akka wallahi jechuun waan haasoofi waan dubbadhuuf waan dhiisus hin beekani jechuun mataan na jeeqabe rabbii jaa Oromoo gubanne wallahi garaan ibiddi nutti qabatee jira mana gandaa keessatti biyya gandaa keessa maraachuu malee homaanuuf hin nafne Oromoo dhumadha jawaarin tokko je bilisummaan jeelee nutti haa haftu bilisummaallee waan jechuun jawaarin alatti bilisummaan jawaarin ala faayidaa hin qabdu gaafa jawaar lubbuun jiraate bilisummaallee ni dhufti har'inni waa ta'e bilisummaa fidannaa qeer labsii boru labsinaa maali hadha boru hin jedhina har'a tan ol ka halkan kana fakkeenyaaf yeroo isaan filannoodhaaf dhaabni kawaa filannoo fi nu filadhaaf jedhanii olii gaddeeman san bar jaalalarraa jechuudha yeroo san karaan gad dhaabbatan dhabame bar karaan gad dhaabbatu dhabee uummanni wal fixe har'a eessa jira namni sun maaliif jechuun lubbuun bar gaafa dhalattu duutii jedhan lubbuun gaafa dhalattu baatiyan jechuun mana teettanis baatanis manum yoo gaafa guyyaan keessan gahe jechuudha bakkuma isin teettan sanittu ni baati lubbuun teessan garuu immoo gadi baha hayyuu keessan baafadha seenaa dalagaa yoo duutanis seenaan isiniif haa galmaa'u ani jechuun mataan na jeeqame wallaahi jechuun maraachuu ashama uummata Oromoo jirtanii jireenya maaltu jiraa miti ani videos taanaaniin lives taanaaniin waraabuu hin jaaladhu kanoo jechuun of qabuu dadhabeetumaanii dubbachuu jira dhiifama maal isinitti fakkaate ani namas waa jechuun namas arrabsuu hin jaaladhu nama gurguddaa abbaan haa ta'u miti nama umriin xiqqoo naa oliituun hin kabaja garuu immoo wallaahi ani hedduu jechuun hayyoota Oromoo warroota biyya namaa jiran jechuun hedduu tokko aariitti qaba jechuun osoo isin har'a erga gaafa jawaar hidhameera osoo isin gabbaatanii har'a tarsiimoo tokko uumtanii osoo hayyuu jabaa tokko of keessaa filattanii gabbaastanii kan qeerroo hoggan osoo isin gootanii osoo isin qeerroon karaa kanaan qabsoo karaa kanaan qabsaa karaa kanaan hayyuu keessan baafadha akkanatti deemaa ottanii osoo isin odo isin qeerroo ajajee hin jettanii silaa jawaar faanti hanga har'amanidha keessa hin gan jawaar faanti erga hidhamanii ji'a tokkoo fi torbee lama gahanii jiran jechuun ji'a lamaaf deemaa jiran jechuudha torbee lama caalanii jiranii salphinni kun wallaahi ani jawaar jechuudha
hangan hidhamaa miti ji'a lama hidhamaa miti guyyaa takka hidhama jee yaadee hin beekwan wallahi guyyaa takka hidhama jee yaadee hin beekwan garuu amma ji'a lamaaf deemaa jira salphina kun salphina guddaa osoo jawaarsaa biraa ta'e qaata mana hidhaa miti xiqqoo caafiin takka waan takka sarra geettee jennaaniin qaata jechuun biyyu ani gaafa jawaar hidhame sanii guyyaa san mana hidhaa bulee bariisaa sanii manni hidhaa waan Itoophiyaa jedhamtu kun diigamti jee yaadaa ture garuu Itoophiyaan achuma jirti isaan mana hidhaa keessa daaramaa jiran bar jawaar manni hidhaa hidhamuun hanqatee hidhamuun isaa hanqatee har'a dhibameetiin mana hidhaa san keessa jira deemuu hin danda'u haasa'uu hin danda'u fuulli isaa hiitee jenni maal tafi mee jechuun du'uu malee maal tafi bar jawaar kan hunda nuuf ta'e uummata Oromootii fi biyya faranjii taa'ee ummanni kiyya biyyatti dhumataa ummanni kiyya biyyatti rakkataa biyya gandaa hin taa'u jedhee ummati kiyya wajjin qabsaa'ee ummati kiyya bilisa baasee jedheetiniin biyyatti galee bar haadha jawaar ilmoo tokkocha qaba ilmoo qabu san biyya gandaatti galee haadha fi biyya gandaatti galee namni kamuu kan hanga jawaari Oromoof ta'e hin jiru namni kamuu namni hanga jawaari Oromoo jaalatus hin jiru nama maaltu ilmoo ofii gateetiniin haadhoorraa ofii gatee biyyatti galee nuuf jecha har'a salphatee mana hidhaa keessatti boru mana murtiiti boru akkas jedhanii oliiga oofanii dadhabanii hojjecha oofanii dadhabanii maaltu beeku osoo summii nyaachisanii beekama guyyaa tokkoon fuul dhiitee hangas gahe jedhanii osoo jechuun waa nyaachisanii maaltu beeka hin beekamu nuti argaa hin jirru yaa Oromoo rabbii jedhaa ka'aatiin qabsaa hayyuu keessan baafadha nama akkasaa hin argannu namni akka isaa abadan hin jiru abadan osoo waan fedhe galte isaa miti namni ruubii isaa gahu hin jiru warrummaan hayyoota Oroo ofiin jedhu kunniin warrummaan qabsaa ofiin jedhu kun namni isa gahu hin jiru yoo dhugaa dubbanneetiin hin jeen rabbi jedha irratti hin laalina mana hidhaa keessatti gaafa inni lubbuun darbe beeluu kiyya jedhanii boo'uun hin fayyadu yoo inni jiru hayyuu keessa yoo inni lubbuun jiru jabeeffadhaa wallahi jechuun nu biyya gandaa keessa mataan nu jeeqame gara deemnu hin qabnu waan goonu hin qabnu biyya sanuu jiraannee jechuun rasaas afoo dhaabannee iyyuu rasaas nutti dhokaasanii hin duune biyya gandaa keessa mana gandaa keessa maraachuu geenne nu urga gaafa jawaar hidhamee dhan sammuun kiyya likkina hin jiru bariisaa boo'u guyyaa boo'u halkan boo'u yeroo hunda boo'icha salphina guddaadha kun Oromoo ammas taanaaniin guyyaa tokko qofa iyyanii jawaar hidhame hamma feesuuni kun jawaar hidhame maal jedhanii forofaalii kun godhate kun boo'icha kun qofti faayidaa hin qabu qabsaa'uudha qeerroo jechuun bakka miliyoona 50tu jira yan Oromoo miliyoona 50tu jiran miliyoona 50 san keessa miliyoona 25 dhumate jawaarin baasuudha bakka jechuun gaafa jawaar waateetiin hinjee wanti Oromoo jedhamu biyya san keessatti hin argamtu kino osoo isaanu jiranii osoo jechuun hayyoonni keenya jiranuyyuu akka wallahi jechuun waan haasoofu waan dubbadhuuf waan dhiisus hin beekani jechuun mataan na jeeqabe rabbii jaa Oromoo gubanne wallahi garaan ibiddi nutti qabatee jira mana gandaa keessatti biyya gandaa keessa maraachuu malee homaa nuuf hin hafne Oromoo dhumadhaa jawaariin tokko bilisummaan jeenlee nutti haa haftu bilisummaallee waan jechuun jawaariin alatti bilisummaan jawaariin ala faayidaa hin qabdu gaafa jawaar lubbuun jiraate bilisummaallee ni dhufti har'a inni waa ta'e bilisummaa fidannaa qeer labsii boru labsinaa maalii hadha boru hin jedhina har'a tan ol ka halkan kana fakkeenyaaf yeroo isaan filannoodhaaf dhaabni kawaa filannoo fi nu filadhaaf jedhanii olii gaddeeman san bar jaalalarraa jechuudha yeroo san karaan gadhaabatan dhabame bar karaan gadhaabatu dhabee uummanni wal fixe har'a eessa jira namni sun maaliif jechuun lubbuun bar gaafa dhalattu duutii jedhan lubbuun gaafa dhalattu baatiyan jechuun mana teettanis baatanis manum yoo gaafa guyyaan keessan gahe jechuudha bakkuma isin teettan sanittuu ni baati lubbuun teessan garuu immoo gadi baha hayyuu keessan baafadha seenaa dalagaa yoo duutanis seenaan isiniif haa galmaa'u ani jechuun mataan na jeeqame wallaahi jechuun maraachuu ashama uummata Oromoo jirtanii jireenya maaltu jiraa miti ani videos taanaaniin lives taanaaniin waraabuu hin jaaladhu kanoo jechuun of qabuu dadhabeetumaanii dubbachuu jira dhiifama maal isinitti fakkaate ani
namas waa jechuun namas arrabsuu hin jaaladhu nama gurguddaa abbaan haa ta'u miti nama umriin xiqqoonaa oliituun hin kabaja garuu immoo wallaahi ani hedduu jechuun hayyoota Oromoo warroota biyya namaa jiran jechuun hedduu tokko aariitti qaba jechuun osoo isin har'a erga gaafa Jawaar hidhameera osoo isin gabbaatanii har'a tarsiimoo tokko uumtanii osoo hayyuu jabaa tokko of keessaa filattanii gabbaastanii kan qeerroo hoggan osoo isin gootanii osoo isin qeerroon karaa kanaan qabsoo karaa kanaan qabsaa karaa kanaan hayyuu keessan baafadha akkanatti deemaa ottanii osoo isin qeerroo ajajjee hin jettanii silaa Jawaar faanti hanga har'amanidha keessa hin gan Jawaar faanti erga hidhamanii ji'a tokkoo fi torbee lama gahanii jiran jechuun ji'a lamaaf deemaa jiran jechuudha torbee lama caalanii jiranii salphinni kun wallaahi ani Jawaar jechuudha hangan hidhamaa miti ji'a lama hidhamaa miti guyyaa takka hin hidhama jee yaadee hin beekwan wallaahi guyyaa takka hidhama jee yaadee hin beekwan garuu amma ji'a lamaaf deemaa jira salphinni kun salphinna guddaa osoo Jawaar saba biraa ta'e qaata mana hidhaa miti xiqqoo caafiin takka waan takka sarra geettee jennaaniin qaata jechuun biyyu ani gaafa Jawaar hidhame sanii guyyaa san mana hidhaa bulee bariisaa sanii manni hidhaa waan Itoophiyaa jedhamtu kun diigamti jee yaadaa ture garuu Itoophiyaan achuma jirti isaan mana hidhaa keessa daaramaa jiran bar Jawaar manni hidhaa hidhamuun hanqatee hidhamuun isaa hanqatee har'a dhibameetii mana hidhaa san keessa jira deemuu hin danda'u haasa'uu hin danda'u fuulli isaa itee jen maal tafi mee jechuun du'uu malee maal tafi bar Jawaar kan hunda nuuf ta'e uummata Oromootii fi biyya faranjii taa'ee ummanni kiyya biyyatti dhumataa ummanni kiyya biyyatti rakkataa biyya gandaa hin taa'u jedhee ummata kiyya wajjin qabsaa'ee ummata kiyya bilisa baasee jedheetiniin biyyatti galee bar haadha Jawaar ilmoo tokkocha qaba ilmoo qabu san biyya gandaatti galee haadha fi biyya gandaatti galee namni kamuu kan hanga Jawaar Oromoof ta'e hin jiru namni kamuu namni hanga Jawaar Oromoo jaalatus hin jiru nama maaltu ilmoo ofii gateetiniin haadha ofii gatee biyyatti galee nuuf jecha har'a salphatee mana hidhaa keessatti boru mana murtiiti boru akkas jedhanii oliiga oofanii dadhabanii osjecha oofanii dadhabanii maaltu beeku osoo summii nyaachisanii beekama guyyaa tokkoon fuul itee hangas gahe jedhanii osoo jechuun waa nyaachisanii maaltu beeka hin beekamu nuti argaa hin jiru yaa Oromoo rabbii jedha ka'aatiin hin qabsaa hayyuu keessan baafadha nama akkasaa hin argannu namni akka isaa abadan hin jiru abada osoo waan fedhe galte isaa miti namni ruubi isaa gahu hin jiru warrummaan hayyoota Oroo ofiin jedhu kunniin warrummaan qabsaa ofiin jedhu kun namni isa gahu hin jiru yoo dhugaa dubbanneetiin hin jeen rabbi jedha irratti hin laalina manidhaa keessatti gaafa inni lubbuun darbe beeluu kiyya jedhanii boo'uun hin fayyadu yoo inni jiru hayyuu keessa yoo inni lubbuun jiru jabeeffadha wallahi jechuun nu biyya gandaa keessa mataan nu jeeqame gara deemnu hin qabnu waan goonu hin qabnu biyya sanuu jiraannee jechuun rasaas afoo dhaabannee iyyuu rasaas nutti dhokaasanii hin duune biyya gandaa keessa mana gandaa keessa maraachuu geenne nu urga gaafa Jawaar hidhamee tan sammuun kiyya likkina hin jiru bariisaa boo guyyaa boo halkan boo yeroo hunda boo'icha salphina guddaadha kun Oromoo ammas taanaaniin guyyaa tokko qofa iyyanii Jawaar hidhame hamma feesuuni kun Jawaar hidhame maal jedhanii forofaalii kun godhate kun boo'icha kun qofti faayidaa hin qabu qabsaa'uudha qeerroo jechuun bakka miliyoona 50tu jira yan Oromoon miliyoona 50tu jira miliyoona 50 san keessa miliyoona 25 dhumate Jawaarin baasuudha bakka jechuun gaafa Jawaar waateetiin hinjee wanti Oromoo jedhamu biyya san keessatti hin argamtu kinu osoo isaanu jiranii osoo jechuun hayyoonni keenya jiranuyyuu akka wallahi jechuun waan haasoofu waan dubbadhuuf waan dhiisuus hin beekani jechuun mataan na jeeqabe rabbii jaa Oromoo gubanne wallahi garaan ibiddi nutti qabatee jira mana gandaa keessatti biyya gandaa keessa maraachuu malee homaanuu fi nafne Oromoo dhumadha Jawaarin tokko bilisummaan jeenlee nutti haa haftu bilisummaallee waan jechuun Jawaarin alatti bilisummaan Jawaarin ala faayidaa hin qabdu gaafa Jawaar lubbuun jiraate bilisummaallee ni dhufti har'inni waa ta'e bilisummaa fidannaa labsii boru labsinaa maali hadha boru hin jedhina har'atan ol ka halkan kana fakkeenyaaf yeroo isaanii
filannoodhaa fi dhaabni kawaa filannoo fi nu filadhaaf jedhanii olii gad deeman san bar jaalalarraa jechuudha yeroo san karaan gad dhaabatan dhabame bar karaan gad dhaabatu dhabee uummanni wal fixe har'a eessa jira namni sun maaliif jechuun lubbuun bar gaafa dhalattu duutii jedhan lubbuun gaafa dhalattu baatiyan jechuun mana teettanis baatanis manum yoo gaafa guyyaan keessan gahe jechuudha bakkuma isin teettan sanittu ni baati lubbuun teessan garuu immoo gadi baha hayyuu keessan baafadha seenaa dalagaa yoo duutanis seenaan isiniif haa galmaa'u ani jechuun mataan na jeeqame wallaahi jechuun maraachuu ashama uummata Oromoo jirtanii jireenya maaltu jira miti ani videos taananiin lives taananiin waraabuu hin jaaladhu kanoo jechuun of qabuu dadhabeetumaanii dubbachuu jira dhiifama maal isinitti fakkaate ani namas waa jechuun namas arrabsuu hin jaaladhu nama gurguddaa abbaan haa ta'u miti nama umriin xiqqoo naa waliituun hin kabaja garuu immoo wallaahi ani hedduu jechuun hayyoota Oromoo warroota biyya namaa jiran jechuun hedduu tokko aariitti qaba jechuun osoo isin har'a erga gaafa Jawaar hidhameera osoo isin gabbaatanii har'a tarsiimoo tokko uumtanii osoo hayyuu jabaa tokko of keessaa filattanii gabbaastanii kan qeerroo hoggan osoo isin gootanii osoo isin qeerroon karaa kanaan qabsoo karaa kanaan qabsaa karaa kanaan hayyuu keessan baafadha akkanatti deemaa ottanii osoo isin odoo isin qeerroo ajajjee hin jettanii silaa Jawaar faanti hanga har'amanidha keessa hin gan Jawaar faanti erga hidhamanii ji'a tokkoo fi torbee lama gahanii jiran jechuun ji'a lamaaf deemaa jiran jechuudha torbee lama caalanii jiranii salphinni kun wallaahi ani Jawaar jechuudha hangan hidhamaa miti ji'a lama hidhamaa miti guyyaa takka hin hidhama jee yaadee hin beekwan wallaahi guyyaa takka hidhama jee yaadee hin beekwan garuu amma ji'a lamaaf deemaa jira salphinni kun salphinni guddaa osoo Jawaar isaa biraa ta'e qaata mana hidhaa miti xiqqoo caafiin takka waan takka sarra geettee jennaaniin qaata jechuun biyyu ani gaafa Jawaar hidhame sanii guyyaa san mana hidhaa bulee bariisaa sanii manni hidhaa waan Itoophiyaa jedhamtu kun diigamti jee yaadaa ture garuu Itoophiyaan achuma jirti isaan mana hidhaa keessa daaramaa jiran bar Jawaar manni hidhaa hidhamuun hanqatee hidhamuun isaa hanqatee har'a dhibameetii mana hidhaa san keessa jira deemuu hin danda'u haasa'uu hin danda'u fuulli isaa hiitee jen maal tafi mee jechuun du'uu malee maal tafi bar Jawaar kan hunda nuuf ta'e uummata Oromootii fi biyya faranjii taa'ee